السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالدين توتا بكابوجين توتا واللي ورمولا ولا فان خيارة بيوندرو كم جرتنا جيا خيارة برنوت براتين ولدي بني جرا كم جرتنا جيا خيارة فليان خيا وري فيديو خيا سنتو لي لايك سبسكرايب شير قولي فورا إرافة يدمان سنينجا عرّا ونيني نسني كبديدو في shunkurtaa fi ruuza yaabaleeyyaa rifeensatti dibachuudhaaf inshallah akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Garuu ammoo akka itti fayyadama isaatiin isin garsiisaa obboleeyyan kiyya wajjin tura. Shunkurtaan maaliif rifeensa namaatiif faayidaa gaarii qabdi. Garuu namni inni shurufka hojii jedhiisa. Shurufkaan rakkinan qabu shaampoo nagusee diya furti deebisnaan ni baasti. Shurufkaan shunkurtaadhaa irraa baddii jechuu kiyya. Saniifuu obboleeyyan kiyya akkamii gootoo jettan isin agarsiisa akkaan itti godhutti. Asitti bishaan ni naqa. Maaliif bishaan kubbaayyaa kan tokko mudee shunkurtaa abbaa takkaan godhee leeyya kiyya shunkurtaa abbaa takka kattiin jiradhee bishaan kana kirtanii ruuza malaakaa gurguddaas godhachuu ni dandeessanii malaakaa xixiqqaa kana jahaan itti godhadha jechuudha. Akkanattiin ibiddarra kaayetiin bilcheessaa jechuu amma bilcheesseetiniin walitti diibna inshallah. Waaw obboleeyyan kiyya akkana taatee jirti karsanii kana bilchaachuu jirti jechuudha. Bishaan kun obboleeyyan kiyya xiqqoo boodanii furdata. Aguu ruuzni xiqqoo keessa bilchaatee furdate. Ruuzni ayyu ruuzni ni ta'a. Ruuza masrii, ruuza haadii basmatii hunda ruuzaati ta'a. Saniifuu obboleeyyan kiyya irraa fayyadaman firinjaa waan kun bareedaadha. Maaliif rifeensa namaa kana yoo waan babbareedduu waan qabii waan faayidaa qabaatti goote rifeensa kan keellu qa'uu hin citu. Saniif jecha obboleeyyan kiyya zeenillee naa ta'uu zeeta bareedaa ta'uu wayyaadha. Saniifuu bilcheesseetiniin walitti deebina inshallah. Obboleeyyan kiyya maaliif akkanatti isa akkana haala kun bareeddu maaliif akkana godhuun gaariidha ni beektani. Ogguu akkanatti keessa obaaste shunkurtaanis faayidaanis keessatti hafti jechuudha. Maaliif akka shunkurtaan faayidaan seeraa haftu jechuudha. Maaliif ani khallaaxuuf hin deemu kanumatti gartaa. Abu bilchaa ruuzni keessa bilchaate booda bishaan isii jalaan godha jechuudha. Torbaan irraa yeroo lama yoo godhatte torbaan yeroo takka rakkinan qabu. Obboleeyyan kiyya ruuzni akkana fakkaatee jira jechuudha. Ruuzaa fi shunkurtaa walitti bishaan isii akkana furdatee jira jechuudha. Ruuzni bilchaate gartanii amma akkanattiin bishaan isaa irraa gingilfadhaa jechuudha. Gartanii akkanatti irraa gingilfadhee jira. Shunkurtaa tana facaasuu baattanii itti irraa nyaatanis rakkina qabu bilcheessanii ruuza itti daatatee akkanumattuu ruuzuma kanaa waa shunkurtaa xiqqisha firaa keessaa gortee nyaachuu isin maaliif haraami goongo facaasu. Saniifuu obboleeyyan kiyya
bishaan kana asitti naqadha jechuudha qaruuratti. Maaliif akkanaaf taa'u yoo fedhe bakaaqattis naqadheera dibachuu ni danda'a. Bishaan ruuzaa isin naqadhee jira. Bishaan ruuzaa eegaan isin naqadhee booda bishaan kana maaliin godhuu qaba? Okkuun dibachuu deemu ta'e amma ta'e rakkina qabu. Zeetaan itti naqabu. Zeetaan fayyadamu jechuudha. Zeetatti naqeetiniin isa walirraa seenii zeetaa wajjiniin yeroo dibachuu deemu san jechuudha. Maaliif bishaan kun guyyaa hedduu nageeya irraa waan biraatitti irraa naqadhee bishaan kana zeeta keessa godhee zeeta sammataa kiyyaatti bahuuf godhee maaliif rifeensa kiyya kana keessatti rirrigaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya bishaan shunkurtaan bishaanii fi ruuzni akkana fakkaatan kunoo asitti naqadheetiin shunkurtaan maaliif faayidaan shunkurtaadha. Rifeensa forfor difitti takkaffaa qallamada forfor maleedhaas wanta irraa baastee rifeensa kee kana fiinta isaa babbaqaquu sangartee rifeensi namaa kun fiintarra ni babbaqaqa. Rifeensa kana fiinta baqaqisan ni waliif fayyasti. Rifeensi kun waliif fayyee booda ni dheerata jechuudha. Kun namuu ni beeka. Saniifuu shunkurtaan faayidaan isii forforriif to'aadha. Rifeensa kan kee lafee rifeensaa tanaaf bareedduudha. Aguu itti dibdee booda aguu waan akka bakaakaatti godhattee facaaste booda rifeensa lafee kan kee kana ni shukkuumta. Lafee rifeensa keetti tan itti shukkuumtee rifeensa keessa isaatii fi ilaa xarafatti itti gootee irraa bakaakaan irraa afuuftee zeeyituun itti naqattee jechuudha. Dhufeetti zeeta biraatti naqattee rakkina hin qabu. Zeeta raanjiin ni beekan kajuusal hindii jaaniin kaasitti sanis itti naqachuu ni dandeessanii zeeta sana itti naqxanii ifirratti afuufuu ni dandeessanii achi booda zeeta itti laayixee booda irratti mataa kan kee ni shukkuumta ni dhiistu. Anka daqiiqaa 10 akka mataa kan kee shukkuumtee daqiiqaa 40 firaan teessee ifiraa dhiita jechuudha. Maaliif mataan kan kee yeroo isa fuddibtu san torbaan irraa guulama gorattus bareeda. Torbaan irraa guulamatti maaliif dafeetii natiijaa siifite jechuudha. Dafee faayidaa isaa agartaa jechuudha. Yoo immoo torbaan irraa guutuu akka dibattees rakkina hin qabu. Guyyaa 3 oltee 4 5 6 rakkina hin qabu. Dibattanii rifeensa keessan oguu itti dibdan booda itti shukkuumuu qabdan. Rifeensa ni shukkuumta. Rifeensa kan kee cituudhaaf ni dheerata. Baatii takkatti hanga takka dheeresee ni ergita. Rifeensa keessan misirtanii dib godhuu ni dandeessan. Jechuun osoo waan kana hin eegalle dura rifeensa keessan bitiruu ni dandeessan. Baatii takkatti amma takka biqiluu jechuun gaa rifeensi asanuu biyya sanatti irraa xiqqaachuu malee waan biqilu isaan garre. Saniif obboleeyyan kiyya akkanaan isiniin jaa rifeensi keessan baatii takka keessatti hagam takka akka dheeratu arguuf teessanii akka itti bareedu shunkurtaan rifeensa kana naa'ima goote akka nama itti shuwaara godheesitti rifeensa kan keessa liqee kana ta'a jechuudha. Naa'ima kana ta'a hedduu bareedaadha. Waan kana obboleeyyan kiyya irraa fayyadamaan isiniin jaa. Saniifuu waliifillee dabarsaa sheer waliif godhaa. Yoo viidiyoon isinitti tole laayikii godhaa. Yoo nama biraatiif fayyadu akka namni biraallee ni irraa fayyadamtanii akka irraa fayyadamfeetan laayikii tuqaa. Sabiskiraaybillee godhaa. Obboleeyyan kiyya maaliif wal jajjabeessuun gaariidha. Waan hin beekne takka waliif yoo himanii bareedduudhaan isiniin jaa. Saniif obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba.